Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleewwan kiyya akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii isiniin jechaadha. Boleewwan kiyya har'allee aappii Zenii Firii isinii daladduun isinii qabadha dhufe. Hayyee obboleewwan kiyya warroonni jadida dhuftan sabskraayibii godhuudhaan maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaan isiniin jedha. Obboleewwan kiyya warroonni silatti na jala jirtanii sheerii sabskraayibii nuuf gochuudhaan laayikii nuuf gochuudhaan nu jajjabeessaa nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna obboleewwan kiyya. Hayyee obboleewwan kiyya aappinarraa isin agarsiisu aappii isa kana ni agartan jeetii yaada. Isin isumaan qalamaan isin agarsiise kana itti barreeffattan jechuudha. Pilastoorii keessaa gadi buufattan. Yeroo isin gadi buufattan inni kunillee wajjuma bu'aa jechuudha. Obboleewwan kiyya lama tahaniiti wajjuma dalagan jechaadha. Hayyee obboleewwan kiyya amma gadi buusee waan qabuuf inni seeda. Halloo abdeetii gootan. Hayyee obboleewwan kiyya saniin booda bakka kana ni dhuftan jechuudha. Tuttuqaa sadeen tana jechuudha ni agartan jeetii yaada. Tuttuqaa sadeen tana jechuun ni dhuftanii abdeetii gootan jechuudha. Abdeetii isii tana jechuudha. Hayyee abdeetii goona. Abdeetii goone saniin booda ni filanna jechuudha. Irra ol harkifnee Zenii Firii barbaanna jechuudha. Zenii asirra dalaga. Zenii qofa daladdi jechuudha aappiin tuni. Zenii Firii asirra dalaga jecha ni agartan jeetii yaada obboleewwan kiyya. Hayyee asirra filadhee ka gubbaadha immoo olirra harkifneeti Zenii Jawwii mobaayilii kan jiru kanaa kira gadiidha jechuudha. Lachuurrattuu hin dalagaa isin isa feetanirra kaa'attan jechuudha. Ani kanuma gadii kanarraa kaa'adhu. Taayib obboleewwan kiyya aappiin kun dalaguu fi dalaguu dhabuu haa laallu. Akkuma argaa jirtan kana egaa obboleewwan kiyya aappiin akka ajaa'iba kana dalaga. Argaa jirtan na fakkaata. Akkuma asirratti argaa jirtan kana jechaadha aappiin dalaguu jira. Asittillee ni agartan jeetii yaada qulfiidha. Ta'immee aappiin kun yuutuuba dalaguu dhabuu isaa waliin haa laallu. Akkuma agartan kana jechuudha obboleewwan kiyya aappiin akka ajaa'ibaa kana dalagaa jechuudha. Obboleewwan kiyya warroonni tiktooka jalatti argamtanis sabskraayibii laayikii nuuf gochuudhaan nu jajjabeessan isiniin jaa. Viidiyoo hunda isaadha immoo tiktooka jalaan seentanii yuutuubii seentanii laalu hin dagatinaadha. Obboleewwan kiyya guutuun keessa warroonni jalatti argamtanis sabskraayibii laayikii nuuf gochuu akka hin dagannen isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.